Erga deessee dinnicha fakkaata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 9tti haadhaa fi abbaa koo biratti ergan baradhee booda rakkoo maatii keenya irratti uumameen kutaa 9ffaa haga 12ffaatti immoo obboleessa kiyya hangafaa bira deemeen baradheen xumure. Sanaanis yuunivarsiitii seeneen waggaa 5 barnoota injinaringii baradheen eebbifameen haa ta'uutii garuu hojii barbaadurraa gaa'elattiin seenee jaalala kan hin eegale haatiif abbaan koo yeroo jiran kutaa 7ffaa yeroon baradhu jaalala ijoollummaa waan na ta'eef gonkumaa yeroowwan ani dagachuu hin dandeenye hedduutu keessa jira. Haa ta'uutii garuu maal haa godhu jaalalleen kiyya magaala qixxa lamaanitti dargaggoonni fincila kaasnaan mana jalatoo dhaabbatee ilaaluu qaama mootummaatiin rasaasnitti dhuka'ee kallacha sammuusaa argatee lubbuunsaas battaluma kanatti addunyaa kanarraatii dabartee anis hanga haadhaaf abbaa koo addunyaa kanarraan dhabetti natti dhaga'amuu kan eegalee gaddi jaalallee kootiin jalqabee haadhaaf abbaa koo ofisinoollee yeroon kutaa 9ffaa baradhu mana barumsaa ooleen gara manaatti yeroon deebi'u haatiif abbaa koos walitti bu'iinsa mandara keessatti uumameen rasaasaan rukutamanii akka ajjeefaman dhagaheen gaafan mana galu boo'ichaa fi iyyatu mana keenya keessaa dhaga'ama. Obboleessi kiyya hangafaa biyya biraa ture. Hangan ani mana barumsaatii deebi'utti inni dhaqqabee magaala gaheera. Namoota haadhaaf abbaa koo irratti dhukaasa banan ajjeesuuf jecha meeshaawwan qara qaban qabatee gara barbaacha isaaniitti deemee haa ta'uutii garuu to'annoo poolisii jala oolee mana hidhaa akka gales battaluma kanan dhagahe. Anis haatiif abbaan koo ajjeefamanii manatti deebi'een hin boo'u jedheen eenyutu kana isaan irratti raawwata jedhee yeroon gaafadhu maqaa fi namoota kanatti raawwatan yeroo natti man dhagaa qabadheen gara balbala isaaniitti deeme. Haa ta'uutii garuu lubbuun waan baheef namni tokkoyyuu mana isaanii keessa hin turre. Darbees obboleessi kiyya hangafaa gara biraan mana barumsaa oolee booddee korra yeroo deebi'u gadda kana dhagahee maaltu maal ta'e jedhee gaafatee waan ta'e haadhaaf abbaasaa rasaasaan harka namaan dhabuu yerootti mani innis manatti hin baqat jedhee mana namoota haadhaaf abbaa koo ajjeesanii guyyaa ma'adii abiddaan gubee. Anis nan gargaareeni ollaan firris nu gargaaree guutummaa guutuutti boba'aatti naqnee mana kana gubne. Kanaan namoonni haadhaaf abbaa koo ajjeesanis magaala biraatti qabamanii to'annoo poolisii jala oolanii. Kan du'e manatti waan hin deebineef anaa fi obboloonni koo 5 haadhaa fi abbaa keenya guyyaa tokkotti dhabnee boonyee gaddinee awwaallanne. Baay'ee ulfaataadha. Yeroo akkanaa dabarsuun baay'ee namatti ulfaata. Keessumaa immoo duuti harka namaadhaan yeroo ta'u umrii ofii guutuu nagaa namaaf hin kennu. Kanaan obbolaawwan 5 maatii tokko kan turre nu keessaa tokko qofa gaa'ela kan dhaabbate hundumti keenyiyyuu mana isaa gallee haadha manaasaa waliin jiraachuu eegallee. Kun immoo qorumsa gara biraa gaa'ela isaa irratti uume. Abbaan kiyya hojjetaa mootummaa ture. Baadiyyaadhaas lafa hagatee ni qabna. Beenyaan abbaan kiyya argatuu fi midhaan lafa qonnaarraa qixxeetti hiramee galuun anaa fi obboloota koo arfan yoo xiqqaate baatii 9 jiraachisuu ni danda'a. Dabtaraa fi yuunifoormiif illee beenyaan abbaa koo gahaadha. Haa ta'uutii garuu haati manaan obboleessa kiyyaa reefuma daa'ima tokko waliin godhatan ani daa'ima koo guddisuuf malee obbolaa kee guddisuuf sitti hin heerumne yoo barbaadde mana kireeffadhuutii diidatti jiraachisii. Kanaan ala garuu bifa kanaan anaafati waliin jiraachuun keenyi kan hin yaadamnedha. Ijoolleen kun bultii keenyaaf nagaa nuuf hin kennanii jettee rakkisteeni. Obboleessi kiyya yoo isaan si rakkisan ani fedhii kootiin mana kireeffadheen achitti hin gargaaraa hanga dandeesse immoo ati obsii fi nuyi hundi keenyiyyuu nama maatii keenya guyyaa tokko keessatti dhabnedha jedhee ishee kadhate. Haati manaan obboleessa keenyaa maatii firoottan ishee waliin diina nu goote. Anillee dubartiidha. Anaa fi anatti aantee kan dhalate illee dubartootadha. Hangafti kiyya
kiyyaa fi quxisuun keenyi dhiiradhaam. Nuti duguuggaa nyaataayyuu yeroo meeshaa dhiqnu mana keessaa ni nyaannaam. Obboloonni koo warri dhiiraa garuu kan maatii dhabuu isaanitti xiqqaatee haati manaan obboleessa kiyyaa bakka ooltaniti nyaadhaa jechuun hagabuu oolchitee hagabuu bulchitee. Kanaan ani isaaniif jecha nyaata mana keessa waan irraa hafe daabboo isaaniif jecha dhoksuun eegalee. Booddee irratti haati manaa obboleessa kiyyaa ati firoottan keen walitti qabattee anaan qofaa kiyya na gubaa jirta jechuun obboleettii ishee tokko biyyaatii fidattee. Lamaan isaaniiyyuu hojjettoota mootummaadha. Nama 8 taanee mana tokko keessa jiraachuu eegallee. haa ta'uutii garuu mindaan hojjetaa mootummaa hagamis yoo ta'e shiroorra waan hin dabarreef obboleessi kiyya nuun qabatee rakkachuu eegalee. Kanaanis murteessuun beenyaa abbaa koo fi midhaan lafarraa argamu waggaa tokko booddee addatti baasuun mana qofaatti nuuf kireesse. Anaaf obboleettii koo fi obboleessa kiyya qixxisuu fi obboleessi kiyya ani irratti dhaladhu yookiin immoo na hangafu barnoota kutaa 12ffaa xumuree yuunivarsiitii seenee. Jireenyi hagamis ulfaataa ta'us anaa fi obboloonni koo waliin qabsaa'uu eegallee. Kutaa 10tti nan darbee. Dubartii qaama toltu, hudduu guddaa, diimtuu, ija gurguddaa, rifeensa giddu galeessaan qabdudha. Kana uumamatu badhaasee naaf kenne. Yeroon darbu dhiirri otoo nan qoccoliin maqaa yoo na beeke maqaa kiyya waamiin teessoo kiyya hin ajaa'ibsiifatiin na bira darbu hin jiru. Obboleettiin kiyya natti aantee dhalattummoo boca qaamaan faallaa koodha yookiin immoo dhiira fakkaatti. Wal faana yeroo deemnu fuulli keenyi obbolaa akka taane nurraa beekama. Haa ta'uutii garuu Rabbi gaafa siitiin uume boca kan ishee kan keetti dabalee kan nam lamaa baattee deemtaa hinaan jedhu. Yeroof qoosaa wanta nama kofalchiisu ta'aa deemus booddee irratti garuu wanti kuni dhiibbaan irratti geessisaa dhufe. Ana obboleettiin koo fi obboleessi kiyya akkatti jiraannu Rabbi qofaatu nu beeka. Boqqolloo affee lamaa nyaachuun, baaqelaa affeellee nyaachuun, guyyaa tokko lama hagabuu buluun obboleessi keenya hangafaa immoo akkan dhiphanneef nyaanneerra jechuun nu biratti waanuma baratamedha. Sanuma keessaa garuu bifti koos bifti obboleessa koo quxisuus bifa tolaadha. Xiqqoo kan nu jalaa miidhame obboleettii kiyya narratti dhalattu. Barnoota kutaa 10 hanga 12tti yeroon baradhu jaalallees hin qabanne hariiroos nama tokko waliin hin uumne kaayyoo kiyya yuunivarsiitii maseenuu godheen mataa kiyya gadi qabadheen barachaa ture. Sababiin isaa immoo yoon ani hariiroo jaalalaa uumu jalqabe obboleettiin kiyya natti aantee dhalattus karuma ani qabadheerra qabatti jedheen sodaa isheef hin qabuuni. Rabbi na gargaaree qabxiin kutaa 12ffaa naaf dhufee yuunivarsiitiin seenee. Obboleessi kiyya gatii tiraanspoortii naaf erga. Kanaan ala wantin ittiin wantoota tokko tokko ittiin bitadhu hin jiru. Yuunivarsiitii seenanii nyaataaf dhugaatiin rakkachuu dhiisuu ni danda'ama. Haa ta'uutii garuu dubartii waan nan ta'eef dibatni, urgooftuun, moodesii fi kanneen kana fakkaatan na barbaachisa. Baatiidhaan waan ittiin kana guutu hin qabu. Kanaan amma asitti obboleettiin kiyyas nan argitu jedheen dargaggeessa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa jiru tokkoof toleen jedhee. Dhiirarraas dubartiin tooftaadhaan maallaqa fudhachuu akka dandeessu naaf galee. Kanaan isa dhiiseen kan isa caalaa qabu kanarraa sanarraa kanatti otoon ce'uu waggaa 4 yuunivarsiitii keessan baradhee. Haalli daandiin kuni gaarii ta'uu baatus ani garuu filannoo gara biraan qabu. Yoon kana dhiise tokkoof tokko barnoota dhaabeen hojii humnaa yookiin immoo heerumuun jireenya koo gaggeessuun qaba. Kanammoo gochuu hin barbaadu. Obboleessi keenyi haga danda'e inuma nutti rakkata. Maqaa gaariin qabu bifaa fi boca gaariin qaba. Kanaan namni na arge kamiyyuu keessumaa abbootiin qabeenyaa dubartoota yuunivarsiitii barbaadan namni ana bira darbu hin jiru. Yeroo sanatti maallaqa guddaadha. Halkan tokko ciiseen qarshii 5,000 yeroon itti fudheeru ni jira. Maallaqa akkana argadhus haa ta'uutii garuu bor jireenyi koo ni bada jedheen qalbii kiyya guutummaa guutuutti biizinasii godheen of keessatti hin galchine. Maallaqan argadhuun obboleessa kiyya yuunivarsiitii jiru nan gargaara. Obboloota koo quxisuu anaa gadi jiran icciitiidhaan obboleessi keenya hangafa otoo hin beekiin nan gargaaraanii. Yoo bare gaaffiin eessaa fiddee kan jedhu ni jira. Kanaan otoo hin jedhu baran waggaa 5ffaatti darbu abbaan qabeenyaa tokko gaa'ilaaf akka inni na barbaadu na gaafate. Umriinsaa yeroo masanayyuu waraqaa eenyummaa isaarraatii waggaa 57. Haa ta'uutii garuu bifaan yeroo ilaalamu nama
umriin isaa waggaa 41 yookiin immoo 42 fakkaata. Anis yeroonni gaaffii fuudhaa na gaafatu kana maali hiriyoota kee nyaattee fixximoo umrii koo nyaachuuf kan na gaafattu jedhee yeroon gaafadhu bifa barbaaddeen sin jiraachisaa yoo barbaadde biyya keessa yoo jibbite immoo biyya hambaa si fuudheen si jiraachisuuf qophiidha jedhee natti dubbate. Waggaa tokko guutuu si jaalladheera jedhee na kadhachaa bahe. Haa ta'utii garuu gaaffii fuudhaaf heerumaa gonkumaa tole jedheen fudhanne. Kanaan yeroon ani yuunivarsiitiitii eebbifamee bahu obboloonni kiyya lamaan quxisoonni koo yuunivarsiitii seenaniiru. Obboleessi kiyya ani dursee eebbifame hangafti kiyya hojii barbaacha firoota abbaa keenyaa bira jira. Ani immoo isaan irratti hin dabalamu jedheen mana obboleessa keenya isa hangafaatti hin deebi'e. Ammas haadha manaa obboleessa kiyyaa waliin wal gubuu miti wal ciincessuu eegalle. Mana keessa nageenya na dhawwatte. Takkaa manatti haftu naan jetti. Takkaa haadha isheef abbaa ishee fixxee naan jetti. Takkaa ijoollee diqaalaa nuun jetti. Takkaa guddis baddee nuun jetti. Waan isheen jettee sammuu na hin tuqne hin qabdu. Kanaan mana sana keessa danda'ee jiraachuun natti ulfaate. Yeroon ishee waliin jiraadhu ganama hanga galgalaatti hojiin gargaaraanii sanuma keessa garuu tole hin beektu. Gargaarsa keerra otoo narraa deemtee anaafis abbaa manaa koofis boqonnaadha nuun jetti. Yeroo yerootiin aaruu gubachuu garattiin galagalu dhabuu wallaaluutti hin fufee. Barnoota injinariingiin baradheetiin bakka hedduu waraqaa eebbaa koo galfadhus qaamni na qacaruuf na barbaadu garuu hin jiru. Bakka 2-3tti si qacarra nu waliin ciisinaan jedhanii tole jedheen waliin ciiseen. Haa ta'utii garuu eessatti ogummaadhaan malee fiildii akkanaan dubartiin dhiira waliin ciistee hojii qacaramteetti jedhanii na gaggeessu. Dhaabbanni ani keessa yaalle hin jiru. Sanaan dhumarratti yeroo sana jaalalaan kan na waliin ture yuunivarsiitii Jimmaatii barnoota dooktireetiitiin kan eebbifame dargaggeessa tokkoon erga hariiroo jaalalaa waliin eegallee waggaallee dabarsineerraa gaa'ela waliin haa ijaarrannuu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni sana dura sirriitti wal beekuu waan qabnuuf baatii tokko baatii 2 koottuutii na bira jiraadhu jedhee na gaafate. Anis tole qabbanaayyuu jedheen haadha manaa obboleessa kiyya biraa deemuun wanta addaa waan natti ta'eef biraan deemee baatii tokko baatii 2 jedhe ani garuu baatii 4 biran ture. Yeroo baatii 4 kana keessatti gubannaa gara biraatti darbee jaalalleen kiyya maallaqa kan jedhame natti argisiisu. Na dhiistee deemti jechuun kanan isa bira dhufe akkan dibadhu akkan uffadhu akkan gadi bahu gonkumaan barbaadu. Kana qofa immoo miti hin nareebaa bakka hin taane na rukutaa wanta nama baraterraa hin eegamne narratti raawwata. Yeroon yuunivarsiitii baradhullee obboloota kiyyaaf qarshii 200-300 dhabu. Haa ta'utii garuu amma harka isaarra galeen beeksisni barnootaarree yeroo bahu deemee dubbisuuf deemee galmaa'uuf gatii koppii gatii tiraanspoortii argachuun dadhabe. Kanaan gubachaa rakkachaa otoo hin jiru obboleessi kiyyaa hangafaa mana barumsaa haayiskuulii tokko keessaa hojii argata. Innis maalirra jirta jedhee yeroo na gaafatu haalan irra jiru dhugaasaa itti meen koottu jedhee na boqochiise. Isa bira jiraachuun eegalee obboleessa kiyya bira naannoo waggaa tokko jiraadheen hojiis dhabe jaalallee kiyyarraas adda bahee heerumnis narraa fagaachaa waan na jiruuf amma dhaabbadheen waa murteeffachuu qaba jedheen jaarsa sin fuudha jedhee na rakkisaa turetti waggaa 2 booddee nan bilbileefi. Innis na simatee magaalaa Finfinneetii akkan dhufu na gaafatee battaluman deemee mana naaf kireessee meeshaawwan garaagaraas naaf guutee yeroon ani ulfaa'uu fi qarshii miliyoona 1 akkaawuntii koorra galchee haadha manaasaa immoo deemee karaa seera qabeessaa hiikee qabeenya isaa adda qooddatee ana waliin guutummaa guutuutti jiraachuu eegalee. Haati manaansaa lammata fuudhuu isaatti ittiin qabamtu. Sababiin isaa immoo rakkoon dhala godhachuu kan ishee waan na ta'eef ofiiyyuu fedhii isheedhaan fuudhii dhalchii ijoollee gara biraa horadhu jettee kadhachaanii turte. Kanaan yeroo ayyaanaa mana ishee nan deema. Isheenis amala abbaa manaa ishee tokko dhuftee natti himti. Haadha abbaa hin qabu mitiiree gaafan da'ee waan hunduma hojjetee na gargaaree bakka hin ciisuutii kan na kaase haadha manaa isaati.
kananaan hin jaallanne akka diinaatti na ilaaltu mucaa isaatii. Kanananis amma boqodhe jedheen jireenya miidhagaa ta'e jiraachuun eegalee. Hiriyoonni koo gaa'ela isaanii yeroo qubeelaa cidha yookiin immoo aruuza yaadannoo waggaa tokkoffaa guyyaa dhalootaa kan isaanii kan abbaa manaa isaanii toora feesbuukii irratti poosti godhu. Ani garuu daa'ima kiyya qofa poostiin godhaa. Kanaanis namoonni na shakan hedduu jiru. Jireenyi akka filannoo fi carraa ofii dhamitiire waan argadhe qabadhe kana amiin jedheen fudheen jiraachuun eegalee. Namni kuni abbaa kiyya ta'us walii galeen nama kana kanaa olitti iyyuu gammachiisuun qaba jedheen waliin jiraachuutti fufeen daa'ima lammaffaas ulfaa'eefiin waggaa 3 keessatti ijoollee 2 horanne. Yeroon isatti heerume qaamni kiyya lakkoofsa 8 kiiloon kiyya 57 gaafan daa'ima jalqabaa da'u kiiloon kiyya 85 ta'e gaafan daa'ima lammaffaa da'u immoo 106 gahe teessumni kiyya qofaatti kan mul'atu amma boorciin bitaaf mirgaan fuulduraan itti naanna'ee dhokate. Abbaan manaan koo na waliin ciisus akka durii na dinqisiifachuus dhaabe. Inumaa jaarsadha narraa fagaatee immoo wanta natti dhaga'amu yaada. Anis ulfaatina kiyya kana argeetidha jedheen nyaata dhiisuu lagachuu ispoortii garaagaraa hojjechuu nan murteesse. Haa ta'uutii garuu hagan danda'e kiiloo 26 hir'iseen ulfaatinni kiyya kiiloo 80 irratti dhaabbate. Kanaan guyyaa tokko halkan otoo ciisnu maaliif narraa fagaattee jedheen abbaa manaa koo kan yeroon gaafadhu ijoollee koo naaf kenniitii haati manaan koo duraa naaf haa guddistuu jedhee na gaafate. Anis otoo nani lubbuudhaan jiru dubartiin gara biraa akkamittiin ijoollee koo guddistii jedheen yeroon itti dheekkamu ifaaf ifatti bareedinni kee ammaa hanga haadha manaa koo durii hin gahuu jedhee natti dubbate. Yeroo kana halkan qixee hiq jedheen boo'ee maaliif ishee hiiktiree durumayyuu maaliif waggaa amma kana na rakkisaa turtee nan jaallattu taanaan jedhee yeroon gaafadhu waggaa 2-3 keessatti hamma kanaati ni harcaata ni fokkotta jedheen yoomin yaadaree amma bar nama toon taane ashaangullitii fakkaattaa dumdummaa wayiidhaa jedhee natti dubbate. Kanaanis wanti fe'e haa ta'u malee ijoollee kiyya eenyuuf iyyuu kanammoo seeratu naaf eeyyamaa bareedes fokkises kanaan booddee ijoollee koof hin jiraadhaa jedheen deebiseefi. Guyyaa gara guyyaatti yeroo gara yerootti narraa siiqaa dhufee dhumarratti mannin siif kireesse kunillee siif hin malu jechuun kondominiyeemii abbaa kutaa tokko nuuf kireessee anaaf ijoollee koo achitti galchee yoo seera duratti na himattes waraqaa seera qabeessaa ana biraan qabdu. Haa ta'utii garuu abbummaa ijoollee koo ganuu waan hin barbaanneef baatiidhaan qarshii amma kanaa akkaawuntii keerran galchaa kanaan booddee abaluun abbaa manaa koodha jettee namattis hin odeessiin nas hin barbaadiin jedhee natti dubbate. Jaarsi tortoraan funcaansaa ofirratti qabachuu hin dandeenye ana kaleessa dubartii maal fakkaattu turte na tuffatee. Otuun gaa'ela kanatti hin seeniin dura bira qabeen obboleessa kiyya hangafaas ittaanus mariisiseen ture. Gonkumaa ittiin seeniin jireenya akkanaatti seenuu keerra heeruma malee yoo hafte siif wayyaa jedhanii natti dheekkamanii turanii. Har'a garuu yeroon initti baay'een gaabbeerran jira. Qorumsa jireenya koon natti dhufeen obsa dhabuun kiyya gatii guddaa anaan kanfalchiise. Har'a ijoollee 2 guddisaa maallaqa inni naaf kutu eegaa jiraachaan jira. Sanuu gaafa barbaade guyyaa isaa eeggatee galchaa gaafa barbaade immoo torbee 1 torbee 2 anaa fi daa'ima koo beelessee galchaa. Dhaamsanani dubartootaaf qabu tarii gaafa qaamni keessan bareedu qaama keessan jaallatee namni isin bira dhufe gaafa qaamni keessan jijjiirame guutummaatti isin jibbaa. Abbaan manaan kiyya qaamni koo jijjiiramnaan na jibbee kananuu isan jibbine jaarsa jedheen isan tuffanne inni immoo deebisee na tuffate. Bakka isiniif hin malletti dhiira isin hin madaalletti gaafa heerumtan gatii akka koo argattu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin kaa'u. Seenaa kana qalbeeffattanii dhaggeeffattanii yoo ta'e waggaa 4 walakkaa dura seenaan kun obboleettiin keenya kun maalaa godhuu jaarsa kanatti heeruma moo dhiisaa jettee nu gaafattee turte. Akkuma obboloonni ishee gorsan nutis dhiisii jennee barreessineefii turre.
Anis yeroo sanatti seenaawwan dhiyaatan irratti yaada tokko nan dhiyeessaa. Waan ishee miidhuuf waan ishee fayyadu bira qabeen itti maa ture. Kunoo har'a turtii waggaa 4 booddee isa waliin jiraachuu murteessitee kanaan geessee jirti. Obboloonni koo hedduunis akka irraa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Ammas dhaamsi ani obboleettii koof qabu jireenya ofii keessatti dogongoruun ni jira. Ijoolleen immoo kennaa waaqayyooti. Takkaan ta'e jettee jireenya keetiin abdii muratiin. Ijoollee kee bakka siif oolan yookiin immoo gara mana barumsaatti ergadhuuti. Ogummaa baratteen hojii barbaaddadhu yookiin immoo ogummaawwan gaggabaaboo baradhuuti. Hojii mataa kee qacaramis kan dhuunfaa keessa eegaliitii hojjedhu. Harka nama kanaan eegiin siin jechuun barbaada. Jireenyi garuu Rabbi waliin ammayyuu ittuma fufaa. Egaan jaalatamtootaaf fudhata qophii keenya seenaan guyyaa irraa kana fakkaatti. Akka isin irraa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Namni bu'aa bahii garaa keessa darbuu danda'a. Qorumsi, rakkoon, gaaffiin, hibboon garaa nu mudachuu ni danda'a. Tokko namatti murteessina. Gaafa nu mudatu garuu murtee sanaa gadi taana. Ammallee obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa kenna. Xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa argachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Yookiin immoo bakka sarchi botanii irratti xalayaa jechuun barreeffama keessan kaawwadhaa. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuu keessanillee hin dagatinaa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan halkan gaarii horaa bulaa.